السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوجنتو تهردفتو تكية بكجرتنو تي نجني ربي سن رجعت إن شاء الله هر سجنتها عداتني سنين الفجرة سجنتها كي يتتو سنين درا نموني يوتيوب كناف عراتاتن لايك شير سبسكرايب وجونا كتنا إن شاء الله أما سجنتها كي يقلرا الناس دينين كن ديننا محمد عليه الصلاة والسلام قافنو كنا ممايني ديني قوتو تأه ديني هنكنا كمني ديني كامل تأه ربي سبحانه وتعالى والجد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ديني كنا قوتو نسني كنا ديني هنكنا كمني ديني واتوكو عيبي أفكسان كمني قولي ربي نوكين لكنه اليوم مالتو ديني كنا كيسا إنيو تهنكنا سنسارا نتو يوكان هجي كنيتو ديني كنا مال ديني هنكنا كبو فكيسا والله هرّا وانتين أرغودا وانتين يفديه وين أنت جكناتين أنت شار بهلي كم منا من مال جرا مكانات النسمعيني يروباي ننتتينكون جارس سالفو هوني والله ما كاسل منا نلقتي بالليسار ما كاشي قتي نلقتي بالليسار مال قد أمام كات تاكي ينكات وجين ساغرو مال دوكا في قد شمرن دوكا في قد دوبرتي سوري دوكا في قد يرودا كلو كبي كمون بدا أنت نمتي خيريس بكان إنكم نجرا مالقول أجرو نتو كل في كم ماشي سفي كومنت لايك الأنجبي سنان إن تكتلا رفي بيقولوا ما قلتي أنت كده ولا تدين ناني أتصير قوم بيتو فتجارتين تتوانا كنا وقف دي إذا هجوما وقف دي تاكنا أنا دي سيدا هجوما لبادي تبي سفان فرنجي تبرد it's coming you it's laughing me together kanar kabade dewe na yara ta tani akanar kabade dirkan ke son jan dewe badiya na it's laughing together it's me whatever chalai na sangul de Tawannya kan bareedaa waan afaan kam dubbisaa kan badaaf Madam, it's a thing you is coming together. It's Baliak Menyawa miss you. Yes, it's good thing. It's but I chile afaan kaya afaan Frenchiti ma. It's you, it's chile, it's bitate, it's me, it's kulibe, it's sibate. Si mana kana soft. But I sila madelle agar umbade. Faya at fayuma. Faya. Nageni ke barada you. Geni pada. Aye. Ani ni Baliak Menyawa ani atinene. Andarar tu edan. Badi sinu dararte baati. Dararte badi kisim baretera. Chile bisa churufte. Chile bisa churuf. Lalat. Guddo si ogja fet guddo fetele lalat. Di kole ko lalin achi yo fagar taach. Ta fet gam ka chuf lalat ta fet. Nat baataye kana kafara. Men alal sawaj. Lalat. Dua abot ya betawani si anin. Tu beta nu jarrole objanne wan bori falle objuke nu garsiisani beta. Guddo si no objanne beta. Aya badana mina min penne no objata sunna sobdu ye. Iya kasini ti sobani ti ta sobani tu kun. Beta si no objade kan jede arrame acile bita du fenane waqi wal nu garsiisi. Wan beta na garsiisan kana garte. Dufte taati duga. Lalan Jalalti sedung wanu kun egi ak sino objade arra malle si arga jalalti tu. Jalalti guddo fakat. Atwa si gafado? Yasi fudani. Dirs kabda? Fudan dirs kab. Ugum dirs kabda? Uga dirs kabani. Na sobini la kabota bla kan gari mantabati la. Uga dirs kabda? Dirs kabana fudani. Oh. Aliya ke tanakam to kitam. Hai gitu. Se wana tatu. Uga walla getana kum dasa walla getani nasifini. Kum dasa walla gen. Uga kum dasa walla gen. Nemu kun sifedum.
ما فد سفد ما جنا يوصل سفد دوغا غرتي atu tan kee deemtee cilee tanaayyuu agartee cilee tan ilaal cilee isaa bitee si dhufan. Jila kisa wadu fe cilee na bita. Waan hojii kale godheen gaddaa wiikendi cufin jirti maaf wiikendi bitee sin jaalaatu nam gurraacha magarnaa abbo ati na fuutee waan beektaa si. Ana dhiirs qabana fuudhan ina ralak. Tuun fuudhan inni fuudhamte abbo na fuudhan. Fuudham sin fuudh. No. Edu si fuudh. Badin tala si fuudh aku na beeti. Abba ki abba kan kati. Enu food. Sinja chujura be enu food. Dubada aka duru dubata tu dubada. Dubada. Jinga. Le ho bichele na bita, le ho chele na bita. Enu si bita kile. Si sa. No. Mani pensa se bitna na bitin janar man narga mani be. Amma razi ki adara. Nagali ufuli jaarsa ke boku kana mata si dori. Ya daga. No. Benga na deka jali de. Na. Kuno kana kanati. Namni islaaman taane maalu bata kanarraa. Sheekonni fakkeenyaaf sheekonni namootuma akkanatti dubartii jala fiiddu wayi. Namni islaaminaa qabate nama akkanaa wayi nama dubartii duuka fiiddu. Fedhinnaa lubbuu si qabuu hin dandeenye nama akkanaa wayitti irraa hubatamu. Waadanuudha wanti hojjechuu danda'u wanti ittiin hojjetamuu danda'u jira. Kan maal kana filate? Maaliif xaaqiyyaa filate? Maaliif amaamaa filate? Maaliif shurruuxuu filate namtichi immoo? Aadaa uffannaa ta'es wanti kabajaa achi dhiisamu jira. Maqaa namoota gaggaarii ulamoota gurguddaa jira. Ulamoota dubartii biraa fi duuba fiiguu miti warra isaanii wajjin badaa sa'aatii kennanii fayyadamtu jiru. Kan ibaadaa keessatti mul'atan. Namni maajjiras akkasii yaam. Jazbaan akkanaa maqaa jiraa balleessaa ta'e baalageen. Sozaat kanaafuu nama akkanaa kun sila biyya kana keessatti majlisni of danda'an jiraate. Majlisni seeraan dhaabate yoo jiraate namoota akkanaa maal godha seera yookaan hirmichaa irratti fudhatama. Wallahi akkas ture. Akka yaada kootiitti dadhabaallee haa ta'u yaadni kiyya garuu silaa majlisni maal qabaachuu qaba ture liyyuu poolisii majlisaa kan jedhamu qabaachuu ture. Wallahi seeraa walii galee maal eeganne mootummaan akka inni amantiitti immoo waan akkanaa akkasuma amantiinis akka inni daangaa isaan darbine amantii biyya keessa gaggeeffamu kamiyyuu amantii kamiyyuu akka inni walitti hin buunee fi akka inni daangaa isaan darbine kan eegu maal ta'a amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee masgiinni gubatan argina. Otuu qaamni yeroo sana fakkeenyaaf bira gahee majlisni kun waan akkanaa qabaateeti silaa namni akka barbaade masgiidatti sabatee balaa biyya kana keessatti dedeebi'ee balaan dhaabataan jiru biyya kana keessaa. Silaa waan akkanaa eeguudhaaf sama tokko sababa ta'an jedhan. Wanta kana namoonni baay'ee nama fakkeenyaaf jara kana nama gaarii namatti dhasanse'a. Nama fudhatama qabu wayise'a. Nama fudhatama qabutu of gadi qabee waan akkanaa se'a. Gasa duriyyeen kasha labbeeni oohin ittiin nyaachuu jettee uffata nama gaarii uffatte. Jara kanaa silaa adaba gaafa jiru waan akkanaa liqaman mastanqaqiyaan akeekkachiis kenname dhaabii waan akkanaa jedhameeni achitti dhaabanii hojii kana keessaa bahu. Yoo dinano seeraan qabamuu qabu. Itti gaafatamuu qabu seera. Wallahi akkasuma. Diini qalbii miti diini abbaan barbaade taphatu miti diini Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Abbaan dadhabe abbaan jechuu dadhabe maal hojiin biraa dinu. Hojiin yoo qalbii ta'e qalbii wanti ittiin qalladanu baay'eedha. Waa'ee diini ittiin qalladuu isa dhiisanii waa biraa barbaadachuu danda'a. Amma tokko jira munshidiyoonni tokko kan al tokko alfaqii faasu alfaqii gooftaa keenya jedhu al tokko jiru baqa jira kana amma fakkeenyaaf namni maal ta'e nama ilmii qabu isa namni barreessetti kennaan jedhe xalaltu. Jirri kan jirri namoonni gaggaariinis jiru namoonni faarfamuu qabu yookaan kabajamuu qabanis jiru jira keessa. Garuu al tokko rasuulaan al tokko agiisuunaa jedhu nu birmaduu jedhu al tokko ati eeggamaadha jedhu al tokko gooftaadha jedhu jira kanaa fayyisila maaltu godha qaama hammaatu liyyuu majlisaa majlis liyyuu hayil waan kana jedhutu sirreessa ture. Majlisni keenya garuu kana danda'uu hin dandeenye. Amma walumaa galatti namoota akkanaa namoota diinii keenya taphatan amma yeroo kiristaanii diinii arraabsi qofa gubachuu miti
jalqaba kan jedhu diinii arrabsiisaa rumaa inni jira kanaati wallaahi billah uqsaman birabbil kaaba jira kanaatu diinii keenya diinii qoshaashaa hojii fakkeessaa bakka dadhabanitti yoo ofii hojjechuu dadhaban kabaja isaa eegsisuun waan guddaadha ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نمي ملتو دين ربكم كبج أما ما إني هو من شعائر دين الله ملتو دين ربيتي أكسمت أكيانس ملتو مسلم نتيمبيكم ملتو شيخ علماء نتيمبيكم ملتو كشلبين أفتي نتيمجل دبرتي جل فيكم على كل حال حمامته namtichi kun haala kamiin yoo ta'u karaa seeraatiinis ta'e karaa majlisaanis ta'e hadhaabbatuun ergaa kiyya kan isaatiif kan isa fakkaatan hundinuu diinii keenya arrabsiisuu irraa hadhaabbatanuu qaamni isa laallatu waan kan hordofee nu fadhaabsisu. Wallaahi akkasuma qaldan lamdiillaa diinii keenya irratti qoosaan hin jiru. Diinii ittiin qoosee abbaan barbaade shalabbeen barbaade ittiin nyaatu miti diiniin keenya. Diinii wuddii diinii qaalii kenna caalu rabbi irraa rabbi nu kenne warqii caalu kanaaf namoonni akkanaa islaaminaa keenya maqaa xureessan maqaa balleessan akka nu dhaabatanu akka nu dhaabsifaman ergaa kiyyaa inshaallah qophii kiyyaa raasumatti xumuraa hamma qophii biraatti wal arginutti tika rabbiif nageenya isaa keessa turan wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.